Abbaan tokko boqonnaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 19:31 kaasaan dubbisaa jireenyaa fi kan nuyi mana Waaqayyoo dhufne waan ta'eef sagalee Waaqayyoo kana keessaa iddoon amma jedhee gargaarsa Waaqayyootiin dubbiseen ittiin sagalee Waaqayyoo dhaggeeffanna. Akka jedha maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin nan dubbisaa. Barsiifni ani isinitti dabarse isuma ani Gooftaa biraa fudhadhee ture. Innis Yesuus Gooftaan halkanuma itti dabarfamee kenname sanatti buddeena fudhatee Waaqayyoon galateeffate, buddeenicha cabsee inni isiniif cabe kun dhagna kooti, kanas seenaa kootiif godhadhaa jedhe. Erga nyaatanii booddees akkuma sanatti xooficha fudhatee, xoofoon kun kakuu isaa haaraa dhiiga kootiin dhaabbatudha. Yeroodhuma isa keessaa dhugdanitti seenaa kootiif godhadhaa jedhe. Yeroodhuma buddeena kana nyaattanitti, yeroodhuma xoofoo kana keessaa dhugdanitti, amma Gooftaan deebi'ee dhufutti akka inni namootaaf du'e labsitu. Ameen. Dur kan turte, har'a kan jirtu, bara baraan kan jiraattu, barri gooftummaa kee daangaaf safara kan hin qabne, waan jette kan raawwattu, amma jettes kan geettu, si galateeffanna Waaqa keenya, Abbaa keenya, mootii waaqaaf lafaa, maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee ulfaata. Karaa kee iddoo gaarii kan arganne, karaa kee yeroo gaarii kan arganne, situ Gooftaa salphina keenya ulfinatti deebise, situ karaa hundumaa nu gargaare. Jireenyi keenya nagaadha, hafuurri keenya nagaadha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee ulfaatu. Bara baraan maqaan kee ulfaatu. Bara baraan maqaan kee ulfaatu. Seexana baasaa ollee nuu ta'eedhani gammannaan waan seexana baaftaniin miti, waan maqaan keessan galmee jireenyaa irratti galmaa'eef gammadaa jette gaaf tokko bartoota keetiin. Ilma Waaqayyoo warri karaa kee Gooftaa nama taane, karaa kee jiraanne, karaa kee yeroo gaarii kan arganne, karaa kee iddoo gaarii kan arganne, karaa kee luboota mana qulqullummaa taane, Gooftaa dadhaboota turre jabaanne, warra kufan turre kaane, warra caban turre barbaadamne, Gooftaa karaa kee har'a geenyarra bara baraan galanni siif haa ta'u. Ammoo si kadhanna kottu sagalee keen gidduu keenya. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin Gooftaa sirni geggeeffamu, sirni irbaata qulqulluu kun namoota kanaafis anaafis dhiiga Yesuus Kiristoosiin isa dhumaa sattiin cabsanii ba'an haa ta'u. Sattiin jireenyi keenya haara'u nuuf haa ta'u. Sattiin foonni keenya haara'u nuuf haa ta'u. Humni nuuf haa dhufu. Humna ittiin jalloota dura dhaabanne dhugaa baanu. Humna ittiin biyya lafaa dura dhaabanne dhugaa baanu. Humna ittiin namoota dura dhaabanne dhugaa baanu. Humni ol waaqarraa nuuf haa dhufu. Humni ol waaqarraa nuuf haa dhufu. Humni kee waaqarraa nuuf haa mul'atu. Ana garbicha keef dhaloota kanaaf humni kee haa mul'atu. Beekaaf wallaalaa namoota lafa kana jiran hundumaaf humni kee haa mul'atu. Maqaa Yesuusiin humni kee haa mul'atu. 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 Galanni siif haa ta'u. Yeroo gabaabaa qabnu kana keessatti hojii kennuuf hojjedhu. Maqaa Gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Waaqayyo bara keessan eebbisu noora. Egaa amma yeroo sagantaa keenyaatti waan dabarruu fi sagalee Waaqayyoo wajjin dhaggeeffanna gabaabaatti mata duree irratti gabaabsee dubbadhu humna irbaata qulqulluu. Irbaatuma qulqulluu kana humna isaa olii wajjin ilaalla. Maaliif namni baay'eef ammayyuu waa'een irbaata qulqulluu hin galle. Irbaati qulqulluun waan cubbamoonni irraa baqatan itoo hin ta'in waan fudhatanii ittiin dhukkuba cubbuutti fayyanidha. Ameen. Dhukkuba cubbuutti kan ittiin fayyanidha. Maatewos 26 kaasee na dubbisaa deemta guyyaa isaati waan ta'eef.
yeroo irbaata nyaachaa jiran gooftaa Yesuus buddeena cabsee isaanii kennee jedha kana seenaa kootiif godhadhaa jedhe. Xooficha immoo fudhatee dhugee ho'aa dhugaa. Kun immoo dhiisuu cubbuutiif akkuma kan kakuu dhaabbate sana cimsuudhaafi jedhee jedha. Metti fufii dubbise. Utuu nyaachaa jiranii Yesuus buddeena fuudhee cabsee eebbisee bartoota isaatiif kenne. Fudhadhaa nyaadhaa. Kun dhagna kootii jedhe. Xoofoos fudhatee Waaqayyoof galata galchee isaaniifis kenne. Hundumti keessan kanatti dhugaa. Kun dhiiga kooti. Dhiigni kun kakuu dhaabbate sana cimsuudhaaf dhiifamuu cubbuu namoota baay'eetiif dhangalaa'a. Ammaa jalqabee amman guyyaa gaafa mootummaa abbaa koo keessatti isa haaraa isin wajjin dhugutti deebi'ee daadhii waynii kanatti akkan hin dhugne isinattan himaa jedhe. Si haa eebbisu Waaqayyo noori. Isinii galaa dhiigni kun maaliif dhangalee? Dhiisuu cubbuutiif. Ameen ameen. Dhiigni Kiristoos cubbuu keenyatti akka nu ittiin qulloomnuuf yookaan immoo cubbuutti bilisa nu baasuuf dhiiga dhangala'eedha malee dhiiga cubbamaan baqatu miti. Dhiiga cubbamaa qulleessuudha malee dhiiga cubbamaa hariyatu miti. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Kanaaf amma namoota baay'eef hin galle waan ta'eef yeroo foon gooftaaf dhiiga gooftaa fudhachuuf jedhanii namni baay'een yoo sana fudhate waan du'ee lafarraa badutti fakkaata. Lakki nama ajjeesuuf balaadhaaf rakkinatti nama galchuudhaaf dhiiga dhufe miti. Dhiiga cubbuutti dhiqee nu qulleessuudhaaf Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo nuuf dhangalaasedha. Humna irbaata qulqulluun jedhe sirni kuni sirna foon gooftaa nyaachuuf dhiiga gooftaa dhuguuti. Sirna gooftaan Yesuus dhaabeedha. Sirni kun humna qaba. Sirna seeraaf bartee waldaa kiristaanaa ta'e qofa miti. Sirna humna qabudha. Seeraaf bartee maan yookaan immoo wanta lammadame wayii ta'ee bakka waldaa keetti namni waldaa dhaqe tokko callumadee akka biddeenitti kan nyaatuuf akka bishaanitti kan dhugu sana miti. Maal malee humna qaba. Humni irbaata qulqulluu keessa jiru maali yoo jenne tokko tokkoon ilaalla. Tokko humni irbaata qulqulluu keessa jiru du'a bara bara nama oolcha. Meel gol gaafadha du'a bara baraa jedhame. Ameen ameen. Du'a maaliin jedhe? Du'a bara bara nama oolcha. Du'a foonii miti. Lubbuun namaaf foon namaa gargar ba'u miti. Isa kana yaa obboloota nama tokko asii irbaata kana fudhatee gabbayee gooftaan waammachuu danda'a. Erga gaafa gooftaatti amanneeti balbala koo balbala kee du'in jiru kana bali. Jijjiiramuu jira. Mi ameen ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Dhagna du'u kana gannee dhagna du'aa ka'u. Dhagna hin banne isa gadhumaan deemne isa hin tortorre dhagna du'aa ka'u uffachuutu jira malee kiristaanaaf nama gooftaatti amaneef du'in jiru. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Merga keessa akka irraa fadhaa balbala koo du'in jiru jedhaa. Namni suphee dha'u xuwwee isaa dha'ee gaafa ji'a ammoo heelee isaatti deebisuu danda'a caccabse. Dhagna du'u uffannee biyya lafaa kee deddeebinam. Dhagna du'u uffannee immoo ol baana. Mi ameen ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Kanaaf Phaawulosi ani kana sinitti dubbachuufanii waan amma kana dubbadhe nu hin duunu hin jijjiiramna maleedha. Mee isin ol gaafadha ani hin duunu hin jijjiirama maleedha. Yesuus gooftaadha. Foon gooftaa nyaachuuf dhiiga gooftaa dhuguun maaliif barbaachise beektu? Waan tokko dubbatee ture Phaawulos. Namummaan keenya inni irra keessaa kun gadhumaa yoo adeeme iyyuu
namummaan keenya keessaa immoo har'aa boruu haaraa jedha. Mee ameen ameen ameen. Har'aa boruu maal ta'a? Har'aa boruu haaraa jedha. Mee isin harka ol kaafadhaa. Mee ameen ameen. Harka ol kaasaa amantiidhaan har'aa boran haaraa jedhame. Ameen ameen. Namummaan keenya inni keessaa immoo har'aa boruu haaraa jedha. Yeroo foon gooftaa fudhannu dhiiga gooftaa dhugnu namummaa keenya isa keessaatu haaraa. Namummaa keenya ila jabinni guddaan arrame akka nyaata jabaa yeroo nyaannu dhuka keenya cimsu lafee keenya. Foon keenya kun akkuma furdatu yookaan lafeen keenya kun akkuma jabaatu. Jireenya fuula keenya immoo karaa foon gooftaa, karaa dhiiga gooftaa. Ameen ameen. Haaleluyyaa. Ijaaramuu danda'a. Amma jireenya foora nama baay'ee akka ijoollee nyaata madaalamaa dhabdee garaan gamadhu miilli qaqallatee mataan xinnoo tokko sinii gala olumaa gala nyaata madaalamaa dhabuu irraan kan ka'e dhibeen itti dhufee rakkinatti galtee akka kana jireenya fooraan jedhame. Ameen ameen. Sinii gala jireenya foora isaatii sheeppiin qabu boca jireenya foora isheetii maan jabaatee dhaabataa miti. Maalirraan kan ka'e taa yoo ittanii karaa hundumaa guutuu ta'uu dadhaba kiristaanni waldaa makiyaa dhufee huwwedhee eegaluu bichaa. Garuu dhiiga gooftaa fudhachuun foon gooftaa fudhachuun namummaa keenya isa keessaa cimsa. Mee ameen ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Namummaan namaa lamaa jechuudha Phaawulos. Isa irra kiyaatu godhuma inni keessaa immoo haaraa jedha waan ta'eef. Maqaa Yesuusiin kennaa qulqulluu kana booda inni keessaa namummaan keessan haara'u. Yohaannis 6:50 naa dubbista dhatte. Buddeenni waaqarraa gadi bu'u garuu akkas miti. Namni isa nyaatu hin du'u jedha kutichi. 6:50. Buddeen waaqarraa gadi bu'u. Waa'ee nagna buddeen waaqarraa gadi bu'u. Waa'ee nagna isaatii dubbata Yesuus. Waa'ee buddeen waaqarraa gadi bu'u. Mee dubbisite fufi. Buddeenni waaqarraa gadi bu'u garuu akkas miti. Namni isa nyaatu maal hin ta'u? Mee argoo gaafadhaan hin du'u jedha. Mee ani hin du'u jedha. Ameen ameen ameen. Namni isa nyaatu maal hin ta'u? Hin du'u. Hin du'u jechuun foon isaaf lubbuu isaa gargar hin ba'u miti. Jireenyatti darbaadha. Haaleluyyaa. Yesuus gooftaan. Iddoo Waaqayyo ilmi Waaqayyo Yesuus qopheesse bantii Waaqaa keessa achi dhaqee jiraata. Dhagna isaa nanna keenyatti amma jiru kana diimaa, magaala, gurraacha, qallaa, furdaa, gabaabaa, dheeraa kana irraanfannee hundumti keenya anna tokko. Dhagna du'aa ka'u. Maaloo ameen jedhame? Mergol gaafadha sagalee guddaan dhagna du'aa ka'u jedha. Jedha dhagna du'aa ka'u jedha. Haaleluyyaa. Dhagna du'aa ka'u uffannee ol baana. Yesuus gooftaadha. Kanaaf nama buddeena waaqarraa nyaatu bira du'u hin jiru. Nama biddeen waaqarraa nyaatu bira du'u hin jiru. Mee ameen ameen. Dhoksaan du'a bara baraa jalaa ba'ume jara keenya. Xuruutti hubannaa macaafa qulqullummaan isa nuu du'e Kiristoos dhiiga isaa isa nuu dhangalaase kana xuruutti hubachuu malee waldoo makiyaa shubbisuu duwwaadhaan miti. Kanaaf erga akkas ta'e maal taanu nuyi warra kaan caalaa warra abdii qabanidha. Mee ameen ameen. Kanaaf Phaawulos fuuncaan harkattira annan gammadaa isinis gammadaa irra deddeebi'an jedha ammayyuu gammadaa jedha. Haaleluyyaa. Yesuus gooftaadha. Haala keetti naman kadhachiifne keetti kadhatanii Sillaasee wajjin haala keetti naman faarfachiifne keetti faarfatan. Maaliif yoo jettan akkuma har'a foon isaanii kun harka namaan hidhame miilli isaanii harki isaanii inni foonii miilli isaanii inni foonii harka namaan hidhame harki isaanii hafuudhaan miilli isaanii hafuudhaan harka Waaqayyoo hiikama akka ta'e beeku. Haalatu gaddaan nun dha'u yeroo hundumaa haala hundumaa kee teenyee gammanna nuyi gaafannu maaltu ta'eef jarattiin kun filoosofii sobaa qabdi barsiisa sobaa nuun jedhu. Barsiisa sobaa miniin nuyi biyya kana malee biyya qabna. Mana kana malee mana qabna.
Jireenya kana malee jireenya qabna. Lafa kana malee lafa qabna. Dirree kana malee dirree qabna. Haleluuyaa. Merkol gaafadhaa biyya kana malee biyyan qaba jedhame. Jedhaaye. Jedhaaye. Yesuus gooftaan. Ameen ameen. Lafarraa soostii dhabuu dandeenyaam. Kiraa inni rakkisee mataa nu naannessuu danda'a. Waaqarraa garuu mana harki namaan ijaarree qabna. Haleluuyaa. Anni keenya foonii kun haga baabbatu, dheeratu, furdatu, qallatu, habareedu, fokkisu. Dhagna du'aa ka'uu qabna garuu. Mi ameen ameen. Yesuus gooftaan. Kanaaf balbala nama foon waaqarraa nyaatu du'u hin jiru. Sinuu balbala koo du'u hin jiru dhaame. Balbala nama foon waaqarraa nyaatu du'u hin jiru. Maqaa Yesuus haa ulfaatu. Haleluuyaa. Qabxii lama kan jaalletti dabaleen dhaaba. Lama. Humni isaa jireenya namaaf kenna. Yohaannis 6:38 dubbista. Jireenya. Buddeenni Waaqayyoo isa waaqarraa gadi dhufu biyya lafaatiif isa jireenya kennuudha jedheen jedha. Yohaannis 6:33. Buddeenni Waaqayyoo isa waaqarraa gadi dhufu isa biyya lafaatiif jireenya kennuudha. Mergol gaafadhaa jireenya jedhame. Mee jedhame jireenya jedhame. Jireenyi buddeenni waaqarraa kennu kun jireenya bara baraati. Jireenya bara baraati. Ameen ameen. Jireenyi lama jira. Jireenya lafarraa fi isa waaqarraa. Kan baraaf kan bara bara. Jireenya baraaf jireenya bara bara. Jireenya maaliif jireenya maaliin jedhe? Jireenya baraaf jireenya bara bara. Jireenyi baraayi isheen maan afatan bakkee irru. Ameen ameen. Nama joorsa. Jireenyi bara bara ammoo isatti biddeen waaqarraa nyaachuudhaan Yesuus ilma Waaqayyootti amanuudhaan isanitti galluudha. Nama boonsa. Maqaa Yesuus Kiristoosin ameen ameen. Haleluuyaa. Humnuma irbaati qulqulluun qabu dhaloota kanaaf Waaqayyo akka ibsu farraa kaafne in kadhanna dhiiga Yesuusin ergamaan isaaniif ibsu mandara kana kee adeemu. Haleluuyaa. Buddeenni waaqarraa kun jireenya inni kennu jireenya bara baraati. Yohaannis 6:54 ilaaltan ni argattu. Dhagni du'aa ka'u warra buddeen waaqarraa nyaatan kanaaf kennama. Isinii gala balbala dhiigii olichaatti bu'eef nama foon gooftichaa nyaatu. Foon hoolichaa nyaachuudhaan dhiiga hoolichaa dhuguudhaan yookaan ittiin mallattaa'uudhaan du'i baraa nu bira darba. Du'i bara baraas. Ameen ameen. Caalaatti garuu dhiiga Yesuusii kan nuyi fudhannuuf foon Yesuusiin kan nuyi nyaannuuf du'a baraa ooluun miti. Du'a bara baraa ooluuf. Mergo gaafadha du'a bara baraa ooluuf jedhaa. Isinii galaayi? Reeffa keenya foonni keenya kun akka reeffa hin taane miti. Jireenya fuula keenya akka hin duuneef Waaqa irratti abidda bara baraatti akka hin galleef. Boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Dhaqaa laalaa warri macaafa warqa qabdan. Ni sadaffaan kakuu haaraa Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus hundeesse cimsuudhaaf. Maatiyos 26:27. Kakuu haaraa Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus hundeesse cimsuudhaaf. Inni kun maal inni obboloota? Dhiigni dhangala'e kuni kakuu haaraa isa dhaabbate cimsuuf jedhe. Maal jechuudha kun? Dhiigni Yesuus utubaa kakuu haaraati. Yesuus hundeessaa kakuu haaraati. Ameen ameen. Hundeessaan kakuu haaraa Yesuus. Utubaan kakuu haaraa dhiiga Yesuus. Waan tokko waadaan kan ittiin jabaatu namaaf nama gidduutti wilii jira. Malee afaan duwwaan olaaluu ta'a. Ergi hafuura isaatiin nu mallatteesse hafuura qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa kan jedhu barreeffameera waan ta'eef. Dhiiga ilma isaa Yesuusin immoo kakuu haaraa jireenya keenyaaf dhaabbatu cimse. Ameen ameen.
Yesus gooftaadha. Har'a waa'ee dhiiga Yesuus akkati dubbattu hin barbaadu seetan. Waa'ee mana akkati kadhattu sin dhowwitu. Makiinaa akkati kadhattu sin dhowwitu. Biddeen akkati kadhattu sin dhowwitu. Dhiiga Yesuus maqaa isaa yeroo maqaa dhiiga Yesuus dhooftu garuu dhaabattu naannoo kee. Warra hojii adda addaa hojjettanu waaqeffannaa keessatti nagada keettee ta'u lafuma ooltanitti dhiiguma Yesuus waamaa kaa ganama ganama. Yaa dhiiga Yesuus na mallatteessi. Jiraadhu adda koorreedhaa ka adduma keessatti harka keessan buusaati. Ameen ameen. Guyyaa guutuu seexanni mirga dhabaa oola. Ameen ameen. Yesuus gooftaan. Inni arfaffaan humni isaa namaaf Waaqayyoon walitti araarsa. Dhiifamuun cubbuun dhiifamnaan namaaf Waaqayyotu tokko ta'a. Maatewos 27 ba'aa isaa maal jedha? Qubeen ba'aan isaa dhiifamuu cubbuu namoota baay'eetiif jedha. Cubbuun dhiifamnaan namaaf Waaqayyo gidduutti nagaa bu'a. Cubbuun hin dhiifamne taanaani namaaf Waaqayyo gidduu lola jira. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Kanaaf namaaf Waaqayyo gidduutti dhiigi Yesuus jaarsa araaraati. Ameen ameen. Haaleluyyaa. Dhiifamuu cubbuutu isa malee hin jiru waan ta'eef. Dhiifamuu cubbuutu isa malee hin jiru waan ta'eef. Ni shalaffaan humni irbaata gooftaa keessa jiru Kiristoos Yesuus wajjin tokko nu godha. Sagantaan keenya marsaa lammataas ganaatti fufaa fana deeffachaa jira. Kiristoos wajjin tokko nu godha. Yohaannis 6:56 foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa hin jiraata anis isa keessa nan jiraadha. Ameen. Maaloo ameen jedha. Maaloo ameen jedha. Namni foon gooftaa fudhatee addunyaa Waaqayyoo ala ta'uu hin danda'u. Addunyaa Waaqayyoo kee jiraata. Addunyaa Waaqayyoo ala ta'uu hin danda'u. Addunyaa Waaqayyoo keessa jiraata. Namni foon gooftaa fudhate tokko addunyaa Waaqayyoo keessa jiraata. Isin ana keessaan immoo isin keessa kan macaafni qulqulluun gooftaa Yesuus gaafa jedhu warra foon isaa fudhate dhiiga isaa fudhatuun salphaan seenaa dubbii kan. Dhagaan ala kanaa darbatamu jalqaba too anaaf sininneen qorqorroo kanadha. Maaliif? Anaaf ati mana kana keessa waan ta'eef. Akka jechuun wanta ati diina natti taateettee qubatti qabdu hundinuu sitti utuu hin ta'in isatti keessartudha jalqaba. Ulfinachatti bu'aa namni ulfinachatti bu'e immoo jira nagaa argachuu hin danda'u. Lola argita malee addunyaa lolaatti hirmaattee dhattee harka dachaafachuu isin gaafatu garuu tuumootu argita gaafa Yesuus kee jiraattu. Mee ameen jedhame. Haaleluyyaa. Gaafa Yesuus si kee jiraatu immoo dhageessa gaafi aayilaandii tokko qabinan dubbadha. Aayilaandii qullaa jirtu yoo darbattan eessa buuti? Fagoon buuti? Isa waakee yeroo yoo darbattan eessa bu'a? Fagoo bu'a. Yoo afuuftan qilleensi xinnoo yoo itti kaate ishee kan fuutee baati? Ishee qullaa jirtu fuutee baati. Yeroo Yesuus nu keessa immoo yoo nu darbatan lafa gaariirra. Ameen ameen. Yoo nu dhiiban jiguu hin dandeenyu. Nama hin danda'amne jechuun nama Yesuus isa keessa jiruudha. Maaloo ameen jedhame? Haaleluyyaa. Nama hin danda'amne jechuun nama Yesuus jireenya isaa keessa jiruudha. Maqaan gooftaa ulfaatu. Ni jaaffaan humni irbaaticha keessa jiru seenaa Kiristoosiin nu yaadachiisa. Gaafi haalonni nu itti qabannee biyya lafaa kana keessa jiraannu kun nu burjaajessa mini. Maaliif yoo jettan callumannee waan hin guunne kana yaadaa oolla. Naganneen guutuu baranneen guutuu maaliif fedhi namaa daangaa qabu humna namaa daangaa qaba maaliif. Luqaas 22 lakkoofsa 19 ilaaluu dandeessu. Buddeenas fuudhee Waaqayyoof galata galchee cabsee isaaniif kenne. Kun dhagna kooti isiniif kan kennamu kanas seenaa kootiif godhadhaa jedheedha. Maal ameen jedha. Amma yeroo foon gooftaa fudhannu kana callumannee miti yaa obboloota.
qalbiin gurrun illee akkana dhaggeeffatu barbaada. Waa'ee gooftaa yaadachuu qabna. Qullaa dhaabatee isa qullaa keenya dhokse. Wayyaaffannu kana miti. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Qullaa keenya dhokate jechuun wanta wayyaan kun dhoksuu hin dandeenye baay'ee nu dhoksa ayyaanni Waaqayyo. Maaloo ameen jedhaa. Wanta wayyaan kun dhoksuu hin dandeenye baay'ee nu dhoksa ayyaanni Waaqayyo. Waaqayyo abbaan kakuu moofaatti Addaamiyyuu ayyaana gatanii qullaa yeroo ta'an bineensa qalee gogaatti uwwise. Yesuus Kiristoos immoo wayyaa baatee dhufe dhala namaaf. Ayyaana qullaa iji namaan argine dhoksu baatee dhufe. Qullaa iji namaan argine dhoksa ayyaanni Waaqayyo. Maaloo ameen jedhame? Maaloo ameen jedhaa? Qullaa iji foonii nama irratti argine dhoksa ayyaanni Waaqayyo. Mirga ol gaafadhaa ayyaanni Waaqayyo qullaa namaa dhoksa jedhame. Kanaaf egaa isa yaadachuudha. Amma namni tokko sii gala. Namuma guyyaa tokko waa'ee keef kunoo magganaanyaadhaa kaasee ammasiitti baa qodaama wayii sii baatee dhufe. Gaaf tokko kana naa godheetti. Yesuus isaaf lafa qabamee kaasee amma gaara Golgootaatti gindillaajiidhaa baatee qaraaniyooti ol ba'eef. Garuu amma makka yaadannoo naaf siifanniisa. Kanaaf isa yaadachuudha foon gooftaa fudhachuun. Maaloo ameen jedhame? Haleluuyaa. Ameen. Kanaaf abbaan faarfannaa guyyaa gaafasii suna naaf addadha yemmuu yaadu baay'ee raajeffadha. Yaalaa akkamiitii kuni na dhibee manaani. Jaalala akkamiitii kuni na dhibee manaani. Na butee natti yaadatame kufeen harka keetiin kaafame. Waada wabii seenaa koo ergaa bara koo. Si qofaadha wabii seenaa koo firrigaa bara koo. Haleluuyaa. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Ameen 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 ameen. Yesuus gooftaadha. Waa'ee fannoo Kiristoos. Guyyaan kun guyyaatti du'ee du'aa ka'uusaa. Guyyaatti fannifamuu miidhamaa Yesuus anaaf siif fannoo irratti miidhame sana yaadnuudha. Ameen ameen. Maaloo ameen jedhaan? Maaloo ameen jedhaa?